oduu ammi jaarsi suuraa isaa gubbatti agartan kun umriin isaa amata 75 daa'ima amata 7 gudeeduun poolisiidhaan to'annaa jala oolfamee hidhaa cimaa waggaa yookaan amata 14 adabamee jira. Itti xiqqaata waan gurrattuun tolle barana biyya teenya keessatti waanuma adda dhagaa jirra manguddoo gurguddoo umriin isaanii jechuudha gama xumuraa geessee tanaatu daa'imoota xixiqqaa kana gudeedee jira jechuu kanumaa gabaafamaa jira. Akka dubartiitu lafa tanarra hin jirre jenne wanni lafa tana jechuudha yoo kufanillee qabatan dubartuma lafa tanarra guuttee jechuudha keessattuu gaa warri jechuudha bultii keessaa ala kana jiru jechuudha kan gurguddaan kun baay'ee lafa tanarra guutee jira. Maali dhiiroo maaltu uumame maaltu argamaa jira biyya teenya keessatti kanaaf jechuudha jaarsoon godina Baalee aanaa goorooti sadaasa 9 bara 2017 akka biyya teenyatti jechuudha waaree booda asrii jechuudha guyyaa gama saa 10 kanatti jechuudha daa'ima waggaa 7 gudeeti. Kanammoo poolisiin to'annaa jala oolchuudhaan hidhaa cimaan adabdee jirti. Waggaan 14 silaa itti xiqqaa taa'u. Maali karaa shamarran gurguddaa achi yaanii ijoollee xixiqqoo tanatti jechuudha jaani waan gurrattuu nama qaanfachiisa waan gurrattuu himuudhaaf ulfaataa jechuudha. Kanatti aansuudhaan balaa konkolaataa guyyaa har'aan tanaa ganama Nageellee Arsitti uumameen lubbuun namoota 16 dabartee jirti. Gadda onnee nama cabsu makiinaan tasaaphii fi jechuudha baasaa yookaan jechuudha qixqixii yaan kana jechuudha waliin bu'uudhaan lubbuun namoota 16 dabartee jirti. Maatii gaa warra du'ee jajjabina hawwinaa fi warra du'ees gaa kan jechuudha amantii musliimaa rabbi rahmataa godhuu fi kaanis biyyan itti asalphattu kana. Kanatti aansuudhaan naannoo Amaaraa Goojjaan baatti haleellaa diroonii humni qilleensa Itiyoo fudhateen lubbuun namoota 100 du'uu jiraattonni jechuudha naannichaa gabaasaniiti jiran. Akka jiraattonni naannichaa jaanitti namoota nagee irratti jechuudha haleellaan diroonii tun raawwatamtee dargaggoota walitti qabamee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa ijaaruu jechuudhaan dubbatan. Ammoo bulchiinsi naannichaa faallaasanii fiinxaleeyyii Amaaraa jechuudha fiinxaleeyyii fannoo irratti haleellaan kan fudhatame malee dargaggoota jaarmayaaf jechuudha walitti qabamee miti jechuudhaan ibsee jira bulchiinsinis. Naannoo Amaaraa keessatti jechuudha sababa fannootiin aarsaa hangana hin jaamne uummanni naannoo Amaaraa kafalaa jira jechuudha. Fannoo jala dawoo godhanii jalatti maxxansuun isaaniif rakkoo guddoo fi miidhaa hangana hin jaamneen isaanis saaxilaa jira jechuudha. Naannichumaa balaa guddaadhaan qaqqabee jira. Ammoo humni jechuudha qilleensaatii fi akkasuma raayyaan ittisa biyyaa lafoodhaanis fannoo Amaaraa irratti jechuudha tarkaanfii cimaa fudhachaa jira hanga ammaan tanatti torbuma kana keessa fannoo xumurre itti godhamee jechuu dandeenya jechuudha. Garuu fannoonis numa jirti riphee lolaan hin dhumu waan ta'eef ati haleellaa cimaa fi yaanii lola cimaatu naannoo Amaaraa keessatti deemaa jira. Fannoo ammoo akka gaariitti jechuudha raayyaan ittisa biyyaa haleelaa jira. Kanatti aansuudhaan itti aanaan dura taa'oon elleef kan duraanii Maamad Ismaa'il galgala kana jechuudha gaazexeessaa yookaan tiivii takka wajjin gaafii fi deebii ni taasisa jechuudhaan uummanni naannoo Somaalee Jijjigaa eegaa jiran. Haasaan inni taasisuus gaafii jechuudha hawaasni gaafatee dhiyaatuuf deebisaa fi akkasuma haala biyyattiin teenya keessa jirtuu fi haala daangaalee jechuudha naannoo walitti Somaaliyaa wajjin walitti dhiyaatanii fi akkasuma dhaaba isaanii ONLF gara biyyaa deebi'an mootummaan waliigaltee kamiin akka yaanii waliigaltee inni jechuudha gara biyyaa itti isin deebisee fi kan waliigaltee san raawwatee fi kan raawwatamin irrattis kan gaafii fi deebii kana haasaa taasisu jechuudhaan taasisaa jechuudhaan eegaa jiranii kanaasumaan quba qabaadhaa jenneetu isinii gabaafna. Kanatti aansuudhaan namoonni Suudii Arabiyaa turanii jechuudha ishaaraa godhanii gara biyyaa deebi'an kan mootummaan jechuudha qabee ofirraa ishaaraa gooyisuudhaan gara biyya isaanii keessaa baasee gara biyyaa deebisee akka jechuudha fiizaan as deebi'uu hin dandeenye hajjiidhaafis ta'ee as seenuu hin dandeenye manni marii dhimmoota islaama Itiyoo jechuudha beeksiseeti jira. Kanaaf if eeggannoo godha namoonni jechuudha biiroo takka taannaa isin burjaajeessite deebi'uu ni dandeessanii hajjis godhuu ni dandeessan akka yeroo hojiitii miti jechuudhaan isin shawwadanii maallaqa akka isin jechuudha hin saamne. Ammaasis manni marii dhimmoota islaama Itiyoo akka baasette jechuudha namoota kana akeekkachiisuudhaan seenuu hin dandeenye hajjiidhaafis deebi'uu hin dandeenye akka if eeggannoo gootanii jechuudha jala murtanii beektanii irra hattoota jechuudha nama saamurraa if eegdanii ammoo yoo jechuudha
itti seentanii galmootanii jechuudha maallaqa kafaltan taate itti gaafatamummaa manni marii dhimmoota islaamaa hin fudhatu kun kasaaraa matuma keessan irraa ifumaaf kasaartanii jechuudhaan beeksisanii jiran. Kanaaf uummanni keenya sirriitti of eeggannoo godhaa asirrattis isin jechuu barbaanneeti. Amma kasaartanii gaa booda jechuudha mana marii dhimmoota islaamaatu jechuudha akkana jee ibsa baasee biiroonis nu galmeessitee isaanii nu kasaare akkan jenne isaan firraa ajaja isaanii dabarsanii jiranii itti gaafatamas akkam fudhannee jechuudha dubbatanii jiran isinis of eeggannoo godhaadha abdiidhaan tattaadha isiniin jenne firraa warri ishaaraa qabdan jechuudha. Booda wayyaa turre jechuudha ammumaan tana isinii dabarsina haa odoo jechuudha duulan taane hawaasa uummata miidiyaa hawaasa kophaan qabne pirezidaantii dhimma islaamaa irratti bansiisurra ammuma dhugaa jirtu pirezidaantii dhimma islaamaatis ajaja baasee dabarsee jira waan ta'eef nutis isin biraan geenyaa akka fayyadaniif. Oduun biyya keessaaf qabanne kana fakkaata hara oduu biyya alatti isin dabarsina. Turkii jechuudha Istaanbul keessatti kirkira lafaa jabaa mudateen namoonni baay'een jechuudha alabbaanii daandirra jiran. Kirkirri kun numaa gara iskeerii jechuudha 6.2 kan qaqqabee ta'uudhaas beeksisaniiti jiran. Kanaaf uummanni ammaan tana daandirratti argamanii jechuudha. Kirkirri gaa mallattoo qiyaamaa yookaan mallattoo dallansuuti waan ta'eef uummanni karaa toobaa deebi'uudha qaba. Yeroon keessattuu zaman akhirii jirraa bara uummanni duraanii umrii waggaa 400 akka jiraatanii akkasumaan jechuudha hanga jiraatan nagaan jiraatan gaa sababa amanuu didanii fi dallansuu isaaniitiin lafarraa jechuudha yaasee malee rabbiin kanaas jechuudha bifa kanaan jechuudha dallansuun akka dhufaa jirti mallattoodha. Ammaasis gorsaas namaanii taati gariin as keessattis ni gorfama. Kirkira kun kirkira hamaa ta'uu jechuudha dhaabbattoonni yookaan qorattoonni satalaayitii wanta beeksisaniiti jiran. Kanatti aansuudhaan mootummaan Ameerikaa Tiraambii TV yookaan dhaabbata TV VOA tannoo waggaa 83 ol tajaajila kennaa turte cufuu isinii gabaabni ture akkasuma hojjettoota jechuudha TV saniitis akka mandii yookaan miindaa hin lakkaa'amneef godhee ture. Kanammoo manni murtii idil addunyaa olaanaanii yaada kana fudhachuu dideeti jira. TV'n akka deebitee banamtuu fi akkuma jechuudha hojjettoota TV VOA kanaafis akka mandiin lakkaa'amu ajaja dabarseeti jira. Tiraambii wanni inni balleessin hin jiru bar amma TV'n tun waggaa 83 oliif tajaajila jechuudha hawaasa idil addunyaatiif kennaa turte damee garaagaraatiin. Kana cufuunis maal akka balleessaa jiru namuunumaa agaraa jechuudha. Kanatti aansuudhaan mootummaa Falastiin pirezidaantii jechuun Muhammad Abbaas gareen Hamaas akka hidhate jechuudha hiikkattu ajaja dabarsee jira. Hoota hidhata hiikkadha jechuudhaan dubbatee jira. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Oduun har'aa qabne kana fakkaata kan biraatiin angolii deemutti shirdu yeroo facaasaa mallattoo immoo gurraatti harka mirga jirtoon argite miti. Tokkodhaan subscribe godhaa jechuudha hamiltoonni waan jechuudha nutti dabalamaa maatii keenya taadha isiniin jenna namoonni haareen jechuudha gara chaanaala keenya ammaan tana dhuftan hedduu galatoomaa hirmaannaan keessanis hedduu namatti tola. Tartaka goonaan bar ganaan gootanii jechuudha asuma liinkuma fi akka risaalatti isinii dhufti liinkii tana tuqaa kana tuqarraa bilisa geessan waanuma akka risaalatti isinii dhuftee gadhuutanii kallattumaan fiidiyootti isin geessiti oduu haaree guyyaa guyyaan bakka oduu hundaa jechuudha walii qabee fiidiyoo jechuudha isin biraan geewwatan dhugaa qo'atan somni keessin jirre an gama tokkoon deeggaruu paartii tokkoon deeggaruu wana tokkoon deeggaruu oduulee idil addunyaa guyyaa guyyaan jechuudha akka madda yaatu jechuudha isin biraan geewudha malee qaama tokko isin jiru an hawaasa ta'e immoo akka nama tokkotti hawaasni waan hubachuu qabu biraan geewudha. Kanaa isin injaa galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga biraatti walitti deemnutti ciao chaanaala kanatti dabalamaa maatii chaanaala kanaa ta'a.